Waa'ee diroonii ennaa kaasnu gosi inni tokko isa kaan mara caala. Chaayinaa Shanzan keessa kan maadheffate dhaabbati DJI jedhamu suuraa kanneen kaasanii qabee hanga hojii ibidda dhaamsuu irratti bobba'anitti ka jiru gabaa diroonii dhuunfatee jira. Rakkoon jiru kanaa jedhu Yunaayitid Isteetis keessaa kanneen dhimma saayibar sekiuritii yookaan nageenya marsariitii irraa to'atan. Baatii amajjii keessa FBI'f dhaabbanni saayibar sekiuritii akkasumas ejensiin caasaa nageenyaa Yunaayitid Isteetis waggoota dhiyoo as seerawwan mootummaa Chaayinaatiin ba'an ragaa kaampaniilee Chaayinaatiin walitti qabaman kamiiniyyuu dandeettii ilaaluu qaba jechuun akeekkachiisan. Kanaaf guutummaa Ameerikaa keessatti dirooniiwwan hojiirra oolan meeshaa basaasaa ta'uu akka danda'an dhaabbileen Yunaayitid Isteetis kun ibsanii jiru. James Lewis waaltaa tarsiimuuf qorannoo sadarkaa addunyaatti hayyuu saayibar sekiuritii yookaan dhimma nageenya marsariitii irraa yoo ta'an gama skaayipiitiin VOA'f ibsa kennaniiru. You could think of a police department in a major city using a drone where the feed might be Waraabbiinsa mootummaa Chaayinaa dhaqqabuu kan danda'u kan kutaan poolisii magaalaa guddoo tokkoo waa'ee diroonii inni gargaaramuu yaaduu dandeessisa. Diroonii hojii waraanaaf, tajaajila bosonaaf, dhaabilee federaalaa fi kutaa ittisa ibiddaaf illee hojiirra ooluu isaanii yaaduu qabna. Kanaaf kun jechuun waa'ee caasaa nageenya uummataa fi nageenya biyyoolessaa Yunaayitid Isteetis hubannoo xiqqoo kennuu danda'a. Yaaddoon jiru haaraa miti. Bara 2021 kaampaniin Chaayinaa diroonii hojjechuun beekamu kan DJI jedhamu meeshaalee Chaayinaatti hojjetaman kan Yunaayitid Isteetis hojii basaasaaf gargaaru jettu waliin uguramee ture. Waggaa darbe koongiresiin Yunaayitid Isteetis diroonota Chaayinaatti hojjetaman seera bituuf fayyadamu akkasumas ejensiiwwan federaalaaf naannoo bittaasaaf maallaqa federaalaa gargaaraman seera dhorku raggaasisee jira. Chaayinaan himannaa basaasa kanaa ni mormiti. The U.S. has overstretched the concept of national security. Yunaayitid Isteetis yaada rimmee yookiin konseptii nageenya biyyoolessaa garmalee babal'isuudhaan dhaabilee fi kaampaaniilee Chaayinaa sababaa tokko malee hacuuccee meeshaalee gara alaatti ergaman to'achuuf sababaa uumee jira. Taatee addaa tokko iyyuu kan hin ibsine qajeelfamni haaraan kun dirooniiwwan Ameerikaa keessatti hojjetaman kanneen meeshaalee to'annoo nageenyaa ofirraa qaban akka simataman jajjabeessa. Haa ta'u malee dirooniiwwan kun amansiisoof isa kan Ameerikaa caalaa gatiin isaanii gadaanaa akka ta'e dhugoomsaniiru. The Chinese government was very strategic in subsidizing. Mootummaan Chaayinaa industiriiwwan murtaa'oo faayidaa basaasaa ni kenna jedhanii yaadan deeggaruu keessatti tarsiimoo addaa qaba ture. Waraanni Yunaayitid Isteetis ejensiiwwan federaalaa tokko tokko diroonota Chaayinaa gargaaramuu dhorkus ejensiiwwan hedduun ammayyuu meeshaa maallaqaa ofii itti baasan kanatti gargaaramaa jiru. Lewis akka jedhanitti akeekkachiisi haaraan kun gara kan Yunaayitid Isteetsitti adeemsi ce'uu akka saffisu kan akeekedha. It makes people step back and say it's not just Namoonni diroonii kana bitachuuf baasii ba'u qofa miti jedhanii akka yaadan taasisa. Balaan nageenyaas ni jira. Dhaabbanni diroonii Chaayinaa DJI ibsa baaseen akka jedhetti maamiltoonni galmee balalii fakkiiwwan viidiyoowwan kan waliin hirmaataniif dhugumatti yoo itti amanan qofa. Kanaaf kanneen itti gargaaraman intarneetiituun fayyadamin balalii isaanii geggeessuu danda'u jedha ibsichi. Guyyaa guyyaatti samiirra maaltu balalee akka jedhu akkuma heddummaataa adeemeen gaaffiin maaliif jedhus akkasuma dabalaa deema.